Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota Firii Miidiyaa akkam jirtu nagaan kiyya isin qaqqabu isiniin jecha namoonni makiinaa bitachuu barbaadanii namoonni hojii hojjechuu barbaadanii birrii isin hanqate jira nuti isiniif haala mijeessinee jirra tokkoffaa liqii waggaa 3 waggaa 4 isiniif mijatee jira kan isin irraa eegamu makiinaa yookaan konkolaataa barbaadan filattanii bakka isaatii fi deemtanii ilaaltanii isin haala liqaa haala baankii isiniif mijeessinee jirra kan isin irraa eegamu filannoo keessan qofa akkasumas mana bakka adda addaatti argamuu fi kan mana nyaataa mana jireenyaa mana hojiilee yoo barbaadan nuti bakka adda addaatiif kan isiniif dhiyeessinu ta'a namoonni jalqaba gara Firii Miidiyaa dhuftan laayikii subscribe share gochuudhaan namoota biraatiin akka geessanu kabajaan isin gaafachaa ana wajjin turtii gaariin isinii hawwa. Harka fuunee akkam jirtu akka nafaana jirtan abdiin qaba tokkoon manaa fi tokkoon makiinaa yookaan konkolaataa kun biyya eessaatti akka argamu qarshii meeqatti akka gurguramu haala viidiyootiin isiniif qopheessee jira isin kan isin irraa eegamu laayikii subscribe fi kan filattan adda baastanii koomentii irratti barreessuu yookaan lakkoofsi kiyya pingoodhe jira achi fudhattanii naan dubbachuu ni dandeessu. Egaan dhaggeeffattoota kiyya manni kun Burraayyuu keessatti argama. Kaartaadhaan 500tti argama. Kaaree 140. Gatiin mana kanaa miliyoona 3,200,000 xiqqoo waliigaltee irratti diriirii qaba yookaan sanaa gadi jechuudha. Namoonni mana kana barbaadan karaa lakkoofsa kiyyaa fudhattanii akkanaan dubbattanu abdiin qaba kan itti aanu egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota kiyya makiinaan kun Suzuki Mini jedhama modelli isaa 2022 waa tokko duwwaadha kiiloomeetira isaa namni of hin jiru namni makiinaa kana barbaadan akka naan haasoftan kabira haalli irra jiru haala gaariidha gosti ittiin oofamu 4WD jedhama namoonni makiinaa kana bitachuu barbaadan gatiin isaa walumaa galatti miliyoona 1,250 as keessatti wanti beekuu qabdan harkatti kan kaffalamu 850 yeroo ta'u garuu waggaa 3 waggaa 4 yookaan waggaa 2 kaffalamee kan dhumu 400 kaffaltu jechuudha baankiidhaan. Inna namoonni kana barbaadan keessaan naan haasoftanii makiinaa kana bitachuu ni dandeessu. Akkuma beekamu inni kun Suzukiidha. Modelli isaa Celerio 2022 waa tokko namni of hin jiru kiiloomeetira isaa duwwaadha haalli makiinaa kana itti argachuu dandeessan gatiin isaa hundumti isaa walitti qabame miliyoona 1,450 as keessatti baankiidhaan waggaa 2 yookaan 3 haala liqaatiin kan isiniif kennamu 550 harkatti yoo kaashii yookaan immoo lakkaa'amee kan kaffalamu 900 akkasumas namni makiinaa kana barbaadan footoo isaa kaasaatii keessadhaan naaf barreessaa akka bitachuu dandeessan isiniif godha. Egaan dhaggeeffattoota kiyya ana wajjin akka jirtan abdiin qaba. Konkolaataan kun Dolphin jedhama. Modelli isaa 2006 lakkoofsi saleedaa isaa Oro 84 koodii duwwaa 3 maanuwaalidha makiinaan kun yookaan konkolaataan kun gatiin isaa miliyoona 1,380
yeroo irraa qannasu miliyoona 1,350 koomishinii parsantii 2 qaba. Namoonni makiinaa kana yookaan konkolaataa kana barbaadan footoo isaa wajjiniin lakkoofsa kiyya fudhaatii naanaasaa namoonni bituu barbaadan galatoomaa isin jedha. Kanatti aansee eegaan dhaggeeffattoota kiyya manni kun kan argamu naannoo Sulultaati. Sifaatiin isaa yookaan bal'inni isaa 200 meetira iskuweerii irra jira. Gatiin itti gurguramu yookaan maallaqa miliyoona 3,800 itti gurgurama. Mana ciisaa 4 qaba. Mana nyaataatti hojjetan yookaan kitchen kan jedhamu 1 qaba. Saaloonii bakka taa'umsaa 1 qaba. Bakka qaamatti dhiqatanu 2 qaba. Bakka makiinaa dhaabbii 1 qaba. Namoonni kana barbaadan lakkoofsa kiyya fudhaatii naan haasaa adda baastanii garuu dura adda baafadhaatii bituu keessaniif dhiisuu keessan adda baafadhaatii fudhaatii nuun haasaa isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan ammas kun manuma. Manni kun naannoo Daas jedhama. Bal'inni isaa 140 meetira iskuweerii irra jira. Gatiin itti gurguramu kan waamu jechuudha. Abbaan waamu waamichi miliyoona 2,400 kan mana ciisaa 3 qaba. Kichanii yookaan mana nyaataatti hojjetamu 1 qaba. Saaloonii bakka taa'umsaa 1 qaba. Mana qaama dhiqatan